Oduu ijoo dorgommiin ogummaa kan biyyaalessaa marsaa arfaffaan mata duree sammuuwwan ifaa lammiilee ogummaan qooman jedhuun geggeeffamaa ture xumurame. waltajjii marii misooma bosona Itiyoophiyaatiin qophaa'e hojiirra oolmaa fandii ashaaraa magariisaa fi lafa manca'ee bayyaannachiisuu irratti xiyyeeffate Adaamaatti taa'ame. Oduu maddeen alaatiin Raashiyaan guyyoota 30 haalduree tokko malee waraana akka dhaabdu hooggantoonni biyyoota Awurooppaa gaafatan. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa oduu sanbata sa'aatii tokkoof qindeeffannee simbiraan keenya oduu waliin heeraan silashiitii hanga xumuraattiin waliin tura. Oduu keenya jalqabaatiin hojiiwwan misoomaa tajaajila yeroo dheeraa akka kennaniif kunuunfamuu qabu jedhame. Piroojektonni misoomaa tajaajila yeroo dheeraa akka kennan kunuunsuun barbaachisaa ta'u afayyaa mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoo himan. Afayyaa mana marii bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo pirezidaantii mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa Xilahuun Kabbadaa fi qondaaltota olaanoo biroo waliin ta'uun hojiiwwan misooma godina Gaamoo aanaa Kaambaatti hojjetamaa jiran daawwataniiru. Jilli kun piroojeektii humna ibsaa bishaanii Piikoo birrii miiliyoona 19 deeggarsa yuunivarsiitii Arbaa Mincii fi deeggarsa Kiristiyaa Eed jedhamuun aanaa Kaambaa ganda Diin Gaamootti hojjetamee eebbiseera. Ayyaanni hundeeffama Iizii lixaa 47ffaan sagantaawwan adda addaan magaalaa Naqqamteetti kabajamaa oole. Ayyaanicha sababeeffachuun mariin paanaaliis geggeeffamaa jira. Itaamaajoor Shumiin humnoota waraana waliigalaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, itti aanaan Itaamaajoor Shumiin humnoota waraana waliigalaa Jeneraal Ababaa'oo Taaddasaa, ajajaa Iizii lixaa Leetanaal Jeneraal Masalee Masarat, qondaaltonni olaanoo raayyaa ittisaa fi hooggantoonni biroon marii paanaalichaa irratti hirmaachaa jiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi bulchaan mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz Ashaadilii Hasan akkasumas itti aanaan bulchaa naannoo Amaaraa fi itti gaafatamaan biiroo qonna naannichaa Dr. Diras Saayiluu marii paanaalichaa irratti argamaniiru. Hundeeffamni ajaja Iizii lixaa 47ffaan sagantaawwan adda addaan injifannoowwan Iizichaa haala mul'isuun kabajamaa jira. Saganticha irratti agarsiisni suuraa, mariin paanaalii, eebba kitaabaa fi dookumantariiwwan Iizicha ilaallatan dhiyaataniiru. Ayyaanni guyyaa hundeeffama Iizii lixaa 47ffaan kun qophii adda addaan guyyoota 3f kabajama. Dorgommiin ogummaa biyyaalessaa marsaa arfaffaan mata duree sammuuwwan ifaa lammiilee ogummaan qooman jedhuun geggeeffamaa ture xumurame. Dorgommii kanaan dorgomtoonni sadarkaa tokkoffaa argatan qarshii 500,000, lammaffaa kan ba'an 400,000, sadaffaa kan ba'an ammoo qarshii 300,000 badhaafamaniiru. Sadarkaa ministeera muummeetti aanaatti itti gaafatamaan giddugala qindeessa ijaarsa sirna diimokiraasii obbo Adam Faaraa sagantaa kanarratti dhaamsa dabarsaniin misoomni ogummaa fi hojiin kalaqa dinagdee biyya guddisuuf darbees imala badhaadhinaa hunda galeessa ariifachiisuuf gargaaraa jedhan. Mootummaan hojii kalaqa deeggaruuf qotannoon hojjechaa jiraachuu simanii akka fakkeenyaattis ministeera hojii fi ogummaa hundeessuu irraa eegalee leenjii teeknikaa fi ogummaa babal'isaa jiraachuu kaasan. Dorgommiiwwan akkanaas barbaachisummaa ogummaa hawaasaa keessatti babal'isuuf akka gargaaran eeraniiru. Ministeera hojii fi ogummaa Mufaariyaat Kamiil gama isaaniin dorgommiin marsaa arfaffaa kun kanneen duraa irraa haala fooyya'aa ta'een hojiiwwan kalaqaa kan itti mul'atan akka ta'e dubbataniiru. Keessumaa meeshaaleen qulqullina qabanii fi rakkoo hawaasaa hiikuu danda'an bal'inaan dorgommiif kan dhiyaatan ta'us dubbatameera.
Hordoffiin bu'aa qabeessummaa imaammata qonnaa fi misooma baadiyyaa fooyyee ba'eef taasifamuu jabaachuu qaba jedhame. Walitti qabdoonni fi itti aantonni walitti qabdoota koree dhaabbataa mana maree bakka bu'oota uummataa imaammaticha irratti hubannoo dabalataa uumuuf magaalaa Adaamaatti mari'achaa jiru. Afayyaa itti aantuun mana maree bakka bu'oota uummataa addee Loomii Badhoo waltajjicha irratti argamuun imaammanni duraanii bara 1994 kan qophaa'e yoo ta'u sadarkaa guddinaa fi fedhii ammaa biyyi itti jirtu kan hin madaalle ta'uu dubbatan. Imaammatichi haala qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa qixaan kan hin ilaalle turedha jedhan. Imaammanni haaraan kun hanqinoota kan guutuu fi yaadamoota qonnaa fi misooma baadiyyaa addunyaan irra jirtu kan of keessaa qabu ta'uu dubbataniiru. Ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee gama isaaniin uummanni haaraan hanqinoota gama midhaanii beellada qabeenya uumamaa gabaa irratti xiyyeeffachuun jiran kan furu ta'uu dubbataniiru. Imaammatichi wabii nyaataa mirkaneessuuf sirna nyaataa dhugoomsuuf akkasumas carraa hojii uumuuf murteessaa ta'uu ibsaniiru. Imaammaticha raawwachiisuuf labsiiwwan waliigaltee qonnaa sanyiif itti fayyadamaa fi bulchiinsa lafaa qophaa'u eeranii dabalataanis dambiiwwanii fi qajeelfamoonni kana raawwachiisan oolan qophaa'anii hojiitti galamaa jira jedhan. ETV Afaan Oromoo irraa oduu tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jiru daawwachaatti jirtu oduun keenya akkuma itti fufeetti jira. Nageenya magaalaa Finfinnee tiksuuf hirmaannaan uummataa murteessaa ta'uun himame. Biiroon bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee qaamolee nageenyaa leenjisaa ture eebbisiiseera. Saxxoota Shomaa gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeesseera. Biiroon bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee qaamolee nageenyaa ittisa yakkaa fi tasgabbii irratti leenjisaa ture eebbisiiseera. Qaamoleen eebbifaman kanneenis nageenya hawaasa magaalichaa eeguu jalqabee hojiiwwan garaagaraa kan raawwatan ta'uu hooggantuun biiroo bulchiinsaa fi nageenya magaalichaa Liidiyaa Girmaa himaniiru. Hojiin nageenyaa hawaasa hirmaachisee hojjetamaa jiraachuudha addee Liidiyaan kan himan. ከተማችን አዲስ አበባ በከፍተኛ ሁኔታ እየለማችና እየተለወጠች በመሆኑ magaalaan keenya magaalaa Finfinnee haalaan jijjiiramaa fi bareedaa jiraachuun ishee hirmaannaa uummataa kallattii kan gaafatu waan ta'eef gurmaa'insa cimaa nageenyaa fi tasgabbii ni barbaachisa. Hojii misooma magaalaa keenyaa addaan citiinsa malee hojjetamuu fi jijjiirama jiru akka lafa qabatu nageenyi itti fufiinsa qabu murteessaadha. Haaluma kanaan nageenya magaalattii mirkaneessuuf hirmaannaan hawaasaa bifa guddisuu danda'uun hojiin guddinaa hojjetamaa jira. Eebbifamtoonni itti gaafatamummaa isaanii akka bahaniif adaraa jedhaniiru. ዛሬ የምትመረቁ የሰላም ሰራዊት አባላት qaamoleen nageenyaa har'a eebbifamtan qaamoleen nageenyaa duraan turan waliin ta'uun rakkoof sodaa nageenyaa jiru odeeffannoo kennuun naannoo keessan si'oominaan eeguun qaamolee nageenyaa waliin gahee mataa keessanii akka bahattan adaraan jedha. Guddinni fi misoomni magaalaa Finfinnee ariifataa jira kan jedhan immoo itti gaafatama waajjira paartii baay'inaa damee magaalaa Finfinnee Mogas Baalchaa kun itti fufiinsa akka qabaatuuf gaheen qaamolee nageenyaa olaanaadha jedhan. አዲስ አበባን ለመቀየር አዲስ አበባን እንደ ስሟ Finfinnee jijjiiruun Finfinnee akka maqaa ishee miidhagduu fi abaaboo gochuuf hojii eegalame keessatti nageenya keenya eeguuf haalaan hojjechaa jirra. Eebbifamtoonnis nageenya magaalittii qindoominaan kan eegan ta'uu dubbataniiru. ከተማችን እያደገች ነው እየተለወጠች ነው Magaalaan teenya guddachaa fi jijjiiramaa jirti. Kanaaf ammoo nageenyi ni barbaachisa. Nageenyi jiraachuu yoo baate misoomni hin jiru. Kanaafuu nuti nageenya naannoo keenya ni eegganna. በጸጥታማ አካል ጸጉረ ልውጦችን qaamolee haala isaanii jijjiiranii dhufan ni hordofna. Naannoo keenya ni eegna. Dargaggoota akka keenyaa kakaasuun waliin hojjenna jennee abdanna. Sagantaa kana irratti hooggantoonni bulchiinsa magaalichaa fi keessummoonni waamichi taasifameef argamaniiru. Mariin uummataa abbootii amantaa fi maanguddoota biyyaa hirmaachisee magaalaa Bahar Daaritti gaggeeffamaa jira. Abbootiin amantaa fi maanguddoonni magaalichaa marii kana irratti hirmaatanis haalli nageenya naannicha keessatti deemaa jiru rakkoo hawaas dinagdeef isaan saaxilaa jiraachuu himanii naannichatti gaaffiin uummataa hedduu furamuu kan qabu ta'us dubbatan. Walajjeesuu fi waldararuun bu'aan argamu tokkollee hin jiru jedhan. Furmaanni jiru haasa'uu fi mari'achuu qofaa ta'uu dubbatan. Naannichi aadaa jaarsummaa guddaa osoo qabu rakkoo hanga kana ga'u furuu dhabuun miidhaa fidus ammas taanaan garaagarummaa yaadaa uumame furuu
keessatti ga'een abbootii amantaa fi jaarsoliin maatii irraa eegaluun qaban guddaa ta'uu dubbatameera. Kantiibaa magaalaa Baahir Daar itti aanaan Goshuu Indaalau gama isaaniitiin rakkoo nageenya hammaataa jiru mareen hiikuun uummata naannichaa hiyyummaa keessaa baasuu qabnaa jedhan. Kanaafis jaarsolii biyyaa dabalatee namni hunduu nageenya naannichaaf ga'ee isaa baachuu qabus jedhaniiru. Waltajjiin marii misooma bosona Itiyoophiyaatiin qophaa'e hojiirra oolmaa fandii ashaaraa magariisaa fi lafa manca'ee bayyaannachiisuu irratti xiyyeeffatee Adaamaatti taa'ame. Waltajjii kanarratti qooda fudhattoonni dhaabbilee federaalaa, hayyoonni yuunivarsiitii, qooda fudhattoonni naannolee hundaa fi bulchiinsota magaalaa lamaanii hirmaataniiru. Taaddasaa Tarrafaa waltajjichaa hordofee jira. Daawwannee walitti deebinu. Itiyoophiyaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf qabeenya uumamaa ishee qabdu kunuunsuu erga eegaltee bubbultee jirti. Biyyattiin kanaan dura uwwisa bosonaa hanga 43 kan qabdu yoo taatu sababoota garaagaraatiin bosonni ciramee dhiibbaa jijjiirama qilleensaaf saaxilamtee turtee jirti. Ciramuu bosonaa hordofee ammoo biyyeen dhiqamuudhaan gara gammoojjummaatti jijjiiramuun hongeetiifis saaxilamtee turtee jirti. Biyyattiin rakkoo kana qolachuudhaaf waggoottan 6 dura sagantaa ashaaraa magariisaatiin bara 2011 irraa eegaltee biqiltuu biliyoona 40 ol dhaabuus dandeessee jirti. Ashaaraa magariisaa fi lafa manca'e deebisanii dandamachiisuuf hojiin eegalame itti fufiinsa akka qabaatuuf bajata of danda'een akka hoogganamuuf hojii kanaaf addatti fandiin akka hundaa'u taasifamee jira jedhan ዳይሬክተር olaanaa misooma bosona Itoophiyaa Kabbada Yimaam. ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የመሬት መራቆት በፍጥነት የመከላከል ስራ ካልተሰራለት በስተቀር ወደ በረሃማነትም ጭምር ሊሄድና መልሶ ሊድንም ወደማይችልበት ደረጃ ሊደርስ እንደሚችል ጥናቶች ያመለክታሉ። ኢትዮጵያ keessatti lafti eddoo hedduutti manca'ee jira. Ariitiidhaan lafa manca'aa jiru kana yoo hin dandamachiifne gara gammoojjummaatti jijjiiramuu danda'a. Lafti kun immoo deebi'ee oomisha kennuu akka hin dandeenyedha qorannoon kan mul'isu. Mootummaan kana hubatee sagantaa ashaaraa magariisaa hojiirra oolchaa jira. Sagantaan kunis hawaasa damee hedduun gargaaraa jira. Kanaafuu hojii kana bajata of danda'een hoogganuun biyyattiif murteessaadha. Hojiin kun hojjetamnaan nagaa fi tasgabbii qaxanaa kanaatiif shoora isaanii gumaacha. Qooda fudhattoonni piroojeektii kanaas naannoleen hundinuu hojiirra oolchuudhaaf humna qaban adda baasanii hojjechuuf akka qophaa'an qooda fudhattoonni naannoo Oromiyaa dubbatanii jiru. Itti fufiinsa hojii ashaaraa magariisaa waggoottan 6 hojjechaa turree fi jiruuf jireenya uummata keenyaa kallattiidhaan jijjiiramuu fi dhiibbaa jijjiirama qilleensaa addunyaa raasaa jiru kana qolachuudhaaf murtoo murtaa'e kun murtoo ajaa'ibaa fi biyyoota Afrikaa keessa jiraniifis murtoo fakkeenya ta'uu danda'udha. Sanarraa ka'uudhaan nuus akka naannoo keenyaatti hojiiwwan gurguddaa hojjechaa turreef anniisaa dabalataa kanaaf maallaqa biliyoonota hedduudhaan dhufu kana itti fayyadamuudhaaf hundaa ol naannoon keenya fakkeenyummaa gaariidhaan hojii hojjete qofaaf odoo hin ta'in waan amma arganne kana qixa barbaadamuun hoogganne hawaasni keenya akka irraa fayyadamuuf hin taasifamu. Labsiin kun akka biyyatti tarsiimoowwan armaan dura gama kanaan bahan imaammata armaan dura gama kanaan bahan qabatamaan biyyattuun risoorsii qabdu risoorsii muraasa qabdu irraa qabatamaan kanaan alookeet gooteet kutannoo biyyaa agarsiisaa jechuudha. Mootummaan koomitimentii isaa agarsiisee jira. Koomitimentii isaa immoo qabatama godhee jira. Qaamni kana hojiirra oolchu kana hubatee akka hojiirra oolchu eegama waan ta'eef guyyaan kun guyyaa addaa guyyaa immoo biyyi kun koomitimentii qabeenya uumamaa kunuunsuuf lafa miidhame deebiftee dandamachiisuuf koomitimentii qabatamaan mootummaan kun galee agarsiisa. Kana hojjannee immoo biyyi kun kan hojjetaa jirti jennee kan nurraa eegamu akka naannoottis akka biyyattis kominikeet gochuu. Hawaasni keenya uwwisa bosonaa keenya 29 irraa jiru kana kara 40 sanaa ol deemuu keessatti roodmaappiin akka biyyaatti taa'e kun kan naannoo keenya kan akka biyyaatti taa'e olittis waan ta'eef akka biyyaatti ammoo uwwisni bosonaa 23 irra jira kan naannoo keenya 29 irra jira. Waan hiikoo qabeessa ta'e ashaaraa dhaloota itti aanuuf keenye hawaasni keenya kallattiidhaan akka irraa fayyadamuuf dokumentiin akka naannootti qophaa'e kun ka biyyaa afaan ol simee yeroo gabaabaa keessatti kan hojiirra oolu ta'a. Piroojeektiin waggaa 5f turu kun bajata mootummaa federaalaa naannolee deeggartoota misoomaa biyya keessaa fi biyya alaatiin akka utubamu kan murtaa'e yommuu ta'u Itoophiyaan lafa manca'e hektaara miliyoona 55 keessaa kan ariitiidhaan dandamachuu qabu lafa hektaara miliyoona 11 akka ta'e
misooma bosona Itoophiyaatti itti gaafatamaan tiraansfoormeeshinii damee bosonaa Dr. Mootummaa Toleeraa dubbatanii jiru. Lafa miidhame kana lafa bosonaas ta'ee kan bosonaan ala jiru kan baay'ee miidhamee oomishtummaa isaa dhabaa deeme kana deebisee akka oomishtummaa isaa dabalu akka bosonaan uwwifamu taasisuun barbaachisaadha. Biyyi keenya imaammata baay'ee baastee hojjechaa jirti. Hojiin ashaaraa magariisummaatillee yoo fudhattanii ilaaltan akkuma biyyaattu akkuma addunyaattu kan oomishtummaa biyya keenyaa dabaluu keessatti deebisanii bosoneessuu keessatti bosonni keenya akka eegamu taasisuu keessatti gahee guddaa kan taphatu mootummaan labsii kana baasee jira. Labsiin kun bajeta waggaadhaan ramadamu keessaa galii biyya keessatti irraa gahee galii biyya keessatti irraa persentii 5% haga tokkotti waggaadhaan kan ramadu jechuudha. Kun labsii ta'ee bahee jira. Misoomni bosona Itoophiyaa ministeera qonnaa wajjin ta'uudhaan dookumentii kana qopheessaa turee jira. Sadarkaa adda addaatti ilaalamaa turee jira. Har'a ammoo osoo gara istiiriin komiteetti dhiyaatee mirkanaa'in dura qaamonni dhimmi kun isaan laallatu. Qaamni adda addaa kun dhufee dookumentii haga ammaatti qophaa'aa ture kana irratti akka mari'atu akka gabbisu dookumentii kana odoo mirkanaa'in dura akka irratti mari'atee gabbisu taasisuudhaaf waltajjii uumamee jechuudha. Biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane kan dhaabame bajeta mataa isaatiin deeggaruun lafa sababa garaagaraatiin manca'e gara misoomaatti deebisuun dhiibbaa jijjiirama qilleensaa qolachuu bira darbee jiruuf jireenya lammiilee hedduu akka jijjiiru waltajjii marii kanarratti ka'ee jira. Qaamoleen adda addaa pirojektii kanaaf tumsa akka taasisanii fi hayyoonni gama ogummaa isaan irraa eeggamuun akka deeggaranis gaafatameera. filattanii waan nu daawwattaniif galatoomachaa gara odeeffannoo maddeen alaa arganneettan darba. Raashiyaan guyyoota 30 haalduree tokko malee waraana akka dhaabdu hooggantoonni biyyoota Awurooppaa gaafatan. Dureewwan biyyoota Awurooppaa afur marii dhimma kanaa fi Yuukireen Kiyev dhaqanii jiru. Tafarii Gammee gabaasa maddeen alaa akka itti aanutti qindeesseera. Waldhabdee Raashiyaa fi Yuukireeniif ka'umsi miseensummaa dhaabbata waadaa Atlaantika kaabaa neetoo ture. Guyyaa sana eegalee biyyoonni miseensa neetoo nageenyummaa Yuukireeniif haalan dhiphatu. USA'nis hanga pireezidaanti Doonaald Tiraamp gara aangootti dhufanitti waraana kana karaa meeshaa hidhannoo fi galaadhaan bajanni itti baaste baay'eedha. Pireezidaantiin US Ameerikaa Doonaald Tiraamp inumaayyuu bajata Yuukireeniif ba'e biyyattiin beenyaa kaffaluun deebisuu qabdi jechuun addunyaa raajaa turanii jiru. Biyyoonni michuu USA ta'an warri Awurooppaa immoo jechoonni Tiraamp isaan dallansiise xiiqiin Yuukireen cinaa akka dhaabbatan ibsaa turanii jiru. Ibsa isaanii keessatti birmadummaan Yuukireen birmadummaa ardii Awurooppaati jechuun faallaa murtii pireezidaanti Doonaald Tiraamp dhaabbachaa turanii jiru. Pireezidaantii Yuukireen Volodoomiir Zeleniskis biyya isaanitti affeeruun si cinaa jirra jedhanii humneessan. Sanas jechaan qofa osoo hin taane gochaan deeggarsa olaanaa taasisanii jiru. Pireezidaantonnii fi ministeeronni muummee biyyoota michuu Yuukireen akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaa caamsaa 10 bara 2025 sanbata magaalaa guddittii Yuukireen Kiyev dhaquun haala waraanni kun ittiin dhaabbachuu danda'u irratti mari'atanii jiru. Pireezidaantii Firaans Imaanu'eel Maakroon, Chaansilara Jarman Frederiik Meerz, ministeera muummee Biriitish Keir Staarmer jalqaba irratti biyya ollaa Yuukireen Poolaand qubachuun ministeera muummee Poolaand Doonaald Tuskiin simannaan taasifameefii jira. Sana booda hundi isaanii gara Kiyev qajeelan. European leaders have arrived in Kyiv as they push for a 30-day ceasefire between Ukraine and Russia. Kaayyoon qondaaltota jajjaboo kanneen adeemsa waraana dhaabuu keessatti jalqaba guyyoota 30f waraanni biyyoota lamaanii akka dhaabbatuuf dhiibbaa uumuuf jedhamee jira. Dippiloomaatonni Yuukireen biyyattiin haalduree tokko malee guyyoota 30f waraana dhaabuuf qophii ta'uu ishee karaa miidiyaa hawaasummaatiin ibsaa jiru. Hoogganaan waajjira pireezidaanti Zeleniskii Andirii Yaarmaak wanti hojjechuu qabnu baay'eedha. Mata dureen irratti mari'annus hedduudha. Waraana kana nagaan xumuruu qabna. Mooskoonis kana akka raawwattu dhiibbaa uumuu qabna jechuun ergaa baga nagaan dhuftanii qondaaltota wayita dabarsan maxxansanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Andirii Saayibiyaanis wiixata irraa eegallee guyyoota 30f waraana dhaabuuf qophii ta'uu eeran. The leaders of France, Germany, Poland and the United Kingdom arrived together on Saturday, meeting Ukrainian President Volodymyr Zelensky.
Hooggantoonni biyyoota Awurooppaa jajjaboo afur waloon ta'anii Yuukireen daawwachuun kun yeroo jalqabaaf akka ta'e eeramee jira. Dureewwan biyyoota kanneenii pirezidaantii US Ameerikaa Doonaald Tiraampiif waamicha taasisuun kan mari'atan akka ta'e simamee jira. Pirezidaantii Zeleniskii dabalatee hooggantoonni afranuu pirezidaanticha bilbilaan haasofsiisuu ministeerri dhimma alaa Yuukireen ibsee jira. Raashiyaan yaada kana amantee yoo fudhatte biyyoonni lamaanuu carraa waraana waggoota 3 oliif adeemsifamaa jiru dhaabuu qabnas jedhe ministeerri dhimma alaa Yuukireen. Qondaaltonni kunneenis Raashiyaan guyyoota 30f waraana dhaabuun daandii nageenya buusuuf deemamu mijeessuu akka qabdu gaafatanii jiru. Ibsa waloon ta'anii barreessan keessatti dhangala'uun dhiigaa dhaabbachuu qaba. Raashiyaan lafa babal'ifannaa seeraan alaa dhaabuu qabdi. Yuukireen dachee ishee irratti birmadummaan lammiilee guddisuu fi jijjiiruuf hojjechuu qabdi jedhanii jiru. Yuukireeniin immoo haala fi akka kam keessattuu ni gargaara jechuun waadaa galan. Dubbi himaan Kireemiliin Dimitri Peskov dhimma kana ilaalchisuudhaan miidiyaa ABC waliin turtii taasisaniin Yuukireen waraana michoota isheetiin deeggaramtee daangaa nurratti bobbaaste osoo hin dhaabin waa'ee waraana dhaabuu dubbachuun sirrii mitii jedhan. Biyyoonni michuu Yuukireen ta'an kunneen kana dhaabsisanii akka irratti mari'annu hin taasisne. Dhugaan jiru garuu isaan faayidaa Yuukireen qofaaf dhiphatu. Kanaafis deeggarsa ifa ta'een agarsiisaa jiru jedhanii jiru Peskov. Waliigaltee waraana dhaabuutiif Yuukireen fedhii waan qabdu hin fakkaattu jechuunis shakku. Raashiyaan daangaa Yuukireen 500 of jala galfattee jirti. Pirezidaanti Doonaald Tiraampis Yuukireen lafa Raashiyaa kanneen akka oddoola Kiriimiyaa kennuufii qabdi jechuun ni yaadatama. Dhimmoonni daangaa lafaa kun akkamitti murtii argatee biyyoonni lameen waliigaltee waraana dhaabuurra ga'u kan jedhu immoo gaafii xiinxaltootatti maraamartoo ta'eedha. Odichaaf Aljazeeraa, ABC fi BBC wabeeffannee jirra. Progress is being made for a future so-called coalition of the willing that could potentially deploy troops to Ukraine to police any future peace agreement with Russia. Indiyaa fi Paakistaan atattamaan dhukaasa dhaabuuf waliigaluu isaanii pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp beeksisan. Pirezidantichi fuula miidiyaa hawaasaa isaanii Truth irratti ergaa dabarsaniin marii araara gidduu seentummaa Ameerikaatiin sa'aatii dheeraa geggeeffameen booda hooggantoonni biyyoota lamaanii atattamaan dhukaasa dhaabuu hojiirra oolchuuf waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisaniiru. Pirezidanti Tiraamp hooggantoonni biyyoota lamaanii walitti bu'iinsa kana xumuruuf waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra ga'uu isaanii kutannoo agarsiisanii fi miira itti gaafatamummaa qabaachuu isaaniif baga gammaddan jedhanii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu keenya songoo labin dura altakkaan ijoowwan isaanii si yaadachiisa. Dorgommiin ogummaa biyyaalessaa marsaa arfaffaan mata duree sammuu wal ifaa lammiilee ogummaan gooman jedhuun geggeeffamaa ture xumurame. Waltajjii marii misooma bosona Itiyoophiyaatiin qophaa'e hojiirra oolmaa fandii ashaaraa magariisaa fi lafa mancee bayyaannachiisuu irratti xiyyeeffatee magaalaa Adaamaatti taa'ame. Oduu maddeen alaatiin Raashiyaan guyyoota 30 fuulduree tokko malee waraana akka dhaabdu hooggantoonni biyyoota Awurooppaa gaafatan. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoorraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kan hangamaa turanii oduu waliin heeraan silashiin ture itti aansuun oduun ispoortii isin biragaa gama kootiin halkan nagaa isiniif haa ta'u.